Baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa maallaqa idilee addunyaa michootarraa doolaara miliyoona 13.5 argachuun beeksisee jira. Kunis imaammata diinagdee Itoophiyaa amma baaste hangam tumsa. Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota Fayyiseetuu kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyaa fi jaalalli karaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaatti na wajjin turaadha. Viidiyoo kiyya share like gochuudhaan na jajjabeessadha. Warroonni share like gochaa jirtanis guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Egaa ganama akkuma viidiyoo isinii hojjedhe doolaara Ameerikaa tokko irratti birrii 17 dabaluu isaatii guyyaa har'aa oolmaa jijjiirraa irra oolee baay'ee ol ba'uu isaati. Kanan viidiyoo isinii hojjedhe amma moojitu baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa maallaqa idilee addunyaa michoota irraa doolaara miliyoona 13.5 argachuun beeksisa baasee jira. Egaa imaammata diinagdee sirna jijjiirraa sharafa alaa haala gabaa irra jiruun irratti kan hundaa'e jajjabeessuun akka Itoophiyaan har'a hojii irra oolchuu eegaltee fi labsiiwwan diinagdee fooyya'aan biiroo hojii irra oolchuuf kan oolu doolaara biliyoona 13.5 argachuun baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa beeksisee jira. Maallaqni baankichaa karaa diinagdee fi filannoowwan biroo argachuun ibsu kunis Jarmaniyaalee maallaqa idilee addunyaatii fi biyyoota michoota Itoophiyaa irratti kan argamee jira. Kana keessatti deeggaraan maallaqa doolaara miliyoona 10.7 ta'u Jarmanii maallaqa idilee addunyaa IMF baankii addunyaa fi liqeessitoota irraa argachuun ibsaan hoogganaa baankii biyyoolessaa Maammoo Mirtuuti. Bulchaan baankichaa kana ibse wiixata har'aa ganama adoolessa 29 bara 2024 seera jijjiirama sharafa alaa fooyyessuuf ba'e irratti ibsa kennee ture. Sababa kanaan mootummaan seera fooyya'insa diinagdee kana irra jiru oolchuu eegaleen baasiiwwan yeroo ce'umsaa fi dabalatas muddachuu akka danda'an akkasumas sirna jijjiirama sharafa alaa haaraan dhiibbaa uumuu danda'a akka jiran obbo Mirtuun ibsa isaanii keessatti eeranii jiru. Haa ta'u malee dhiibbaawwan uumaman haala kunniin hir'isuuf kan oolu maallaqa doolaara miliyoona 10.7 ta'u michoota alaa irraa argachuun ibsanii jiru. Kunis deeggarsa guddaa akka ta'es ibsan. Maallaqni deeggarsaa maallaqa idilee addunyaa baankii addunyaa fi liqeeffattoota irraa argachuun kunis riifarmii haaraa kan akka wal qabatudha jechuudhaan maallaqa argame kanas deeggarsa jedhanii akka waaman obbo Maammoon adda maallaqa kanaas haalaan kanaan ibsanii jiru. Dabalatas biyyoota michoowwan Itoophiyaa ta'an irraa maallaqni doolaarri miliyoona 2.8 ta'u argachuun obbo Maammoon ibsa baasee jiru. Maallaqni kunis kan argame buufannaa maallaqa baankii biyyoolessaati fi haala waljijjiirraa maallaqa biyyoota jidduutti taasifameen jedhamee argamee jedhan. Hoogganaan kunis maallaqni haala kanaan argame biyyoolessa kamirraa akka argame ibsa baasanii torbee lama dura Itoophiyaa fi Yuunaayitid Arabii yookiin Imaraat walitti maallaqa wal jijjiiruun mallatteessanii turan. Ameerikaan sirna gabaa jijjiirraa maallaqa haaraa Itoophiyaaf tarkaanfii sirriidha jette. Imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru ergaa Itoophiyaa sirna jijjiirraa sharafa alaa haala gabaa irratti hundaa'een hojii irra ooluu eegaltee dhimma kana ilaalchisee ibsa baase kana jedha. Sirni maallaqa wiixata har'aa yookiin adoolessa 29 bara 2016 yookiin bara 2024 hojii irra oolchuu eegale kan eeru ibsi akka baaseen imbaasichi sirna jijjiirraa maallaqa alaa kanatti kun rakkisaa ta'uu ibsee jira. Haa ta'u malee gollawwan diinagdee biyya keessatti seera fi furmaata ta'uunis tarkaanfii barbaachisaadha jedha. Tarkaanfiin mootummaan fudhate kana deeggaruu qabus
ibsee jira. Mootummaan Itoophiyaa lammii biyyattii gargaaruuf imaammattoota fooyya'insa diinagdee irra oolchuuf akkasumas biyyoota gara diinagdee bilisaa fi cimaa taatutti akka ceetu gochuuf hojii hojjetu Ameerikaan akka jajjabeessitu ibsa kana keessatti eeramee jira. Viidiyoon har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadhe asuma irratti xumura. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naa bulaa isiniin jechuun jaaladha.